Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni chaanalii kanaa. Waa'ee dubartii doonqummaa yookaan sassattummaan kitaaba galmee dinqisiisoo addunyaa irratti galmooftee kana beektu laata? Amma dhumaatti na hordofaa. Kun giddoo baayogiraafiidha. Heetii Giriin jedhamti. Dubartii seenaa keessatti doonqna yookaan sassattuu taatee qabeenya doolaara Ameerikaa biiliyoona 2.3 ol horattee jiraattedha. Heetii Giriin bara 1835 Ameerikaatti dhalatte. Abbaan ishee qofa kan qabu yeroo ta'u daldala sooressa ture. Abbaan ishee yeroo du'u qabeenya doolaara Ameerikaa miiliyoona 7.5tti ol tilmaamamu dhaalte. Yeroo umuriin ishee waggaa 21 ta'u maallaqa isheen Wall Street keessatti invest gochuuf gara New York jiraachuu deemte. Maqaa Wicked Witch of Wall Street jedhamu dhaabbata isheetti moggaafte. Nama maallaqa hin qabne yookiin nama maallaqa ishee gadi qabutti heerumuu hin barbaaddu turte. Boodarra mileeniruma akka isheetti heerumte. Garuu ammallee hambaa keekii fi biskuutii cabduu nyaachaa jiraachuutti fufte. Guyyaa guyyaan saree isheef lafee bilisaa argachuuf jooraa fi dhamaa turte. Heetii Giriin sababii doonqummaa ishee kanaaf dubartii jireenya baay'ee fokkisaa yookaan jeeqamaa ta'e jiraachaa turtedha. Yeroo umuriin ishee waggaa 16 ta'utti paantii yookaan uffata jalee kan bitatte yoo ta'u, amma guyyaa du'aattis baatuma sana otoo hin jijjiirratiin yookiin haaraa hin bitatiin duute. Heetii Giriin Kanaadaa keessatti saantiba tokkollee baastee hin beektudha. Bishaan ho'aa fayyadamtee kan hin beekne akkasumallee uffata gurraacha hanga guutummaatti bososa ciccitutti jijjiirrattee kan hin beeknedha. Bara jireenya ishee guutuu paayii saantiba 2 qofa baasu nyaachuun akka jiraachaa turtetu himama. Wanti baay'ee nama ajaa'ibsiisu immoo dubartiin kun ilmi ishee miila isaa akka irraa muramu kan goote yeroo miilli isaa cabu yaalchisuuf mana yaalaa bilisaa utuu barbaaddu miilli ilma ishee yeroon yaala fayyaa argachuu dhabuun dhuma irratti akka irraa citu ta'e. Ijoollee ishee qofa utuu hin taane ofii isheefillee dhukkubsattee mana yaalaa deemtee hin beektu. Heetii Giriin bara 1916 umurii ishee waggaa 81tti magaalaa New Yorktti kan duute yoo ta'u, kitaaba wantoonni dinqisiisoon irratti galmaan World Guinness Book jedhamu irratti nama addunyaa kanarraa hunda caala doqna taate jedhamuudhaan seenaan ishee galmaa'eefii jira. Sababii du'a Heetii Giriin kan ta'e hojjettuu mana ishee wajjin wal dhabuudha. Sababiin wallabdeen kun uumameef ammoo hojjettuun manaa ishee kun mindaan ishee baay'ee xiqqaa waan ta'eef akka dabaltuuf gaafachuu isheetiin. Heetii Giriin gaafa duutu qabeenya guddaa dhiistee deemte. Ijoolleen ishee garuu doonqummaa ishee hin dhaalle. Faallaa ishee intalli dubartii kanaa qarshii isheetiin hospitaala bilisaa illee uummataaf ijaartee turte. Waan hordoftaniif galatoomaa. Kun giddoo baayogiraafiidha.